Uduma hoola fi gaala jala fiinu. Uummanni obboleessa daddaalachan. Tokko malee namni waraa laayifiin kawar alu isin ati amma fuula daalachaa jettaa ijoollee biyya Arabaa warra Awurooppaa sammuu daalachaa sammuu. Abboora akka. Wallaahi billaa warra Awurooppaa sammuu daalachaa. Faranjii adii itti dhufe moo maal ta'an koo? Hunura shuu. Ara kana laalme akka ta'u laalme dantaa takka qaban lubblan. Argite? Adi Fatima fuula dhufgattire. Ada Fatima salaamu alaikum. Look. Waalaikum salam. Kam nagaa qabdaa? Alhamdulillah. Abboo kabajamee akkana kabajjetti. Ada Fatima rabbi kabajaatti jennu. Haa? Maali? Maal jennaan ni fuula ifaan naa deebistere. Fuula ifaan salaamu alaikum kun jennaan wa alaikum assalaam jettee naa deebiste moo akkam? Salaamni karabbiiti barma irra qabattee obboleessa fi. Namni tokko namumarraa dhufe kanallee ilaala jedheeti. No, rakkoon qabu salaamni karabbiiti. Ayyaa galatuun akkamati? Jira alhamdulillah. Waan namni gaata godhe jiraachuudha. Hayyee jaabu. Amma yaadatte. Jaartiin ati natti hiitee barna jalaa galtee dhiyootan. Koi salaamni karabbiiti moo haadha faatee bichaadha? Karabbiitii deemaa fudhadhaa isin karabbiitii wanni isinillee. Abboora akka inni bari'aaki. Haadha faatee bichaadhaa laaluun naa ta'eera malee. Haadha Faatee gas namanni jaalate sitti haa himu ishii kumalta waliin. Wallaahi hin jaalanneen. Haadha Faatee namanni jaalate yoo sitti kumalta. Hin jaalanne malee muudiin qabatinati. Nasraa gursuu jaalate. Waliin na hidhee na biraa deemu. Saada Nasraa maatu irraa hanqate yoo jaalatte. Irraa hanqate hin jennaan sobuun hin barbaadu. No irraa hanqate hin jenne haadha faate. Waan ati beeku qabdu. Hayyoo waan hin jaalatiniin si jaaladha jedhee sobuun waan ta'u. Jechuun karaa akkamiin namni sitti hidhama surreedha kan namni si hidhu. No muudiin akkabate. Muudiin akkabate dhufee. Maaliif? Galee waliin nu seensisee biraan deemin naan jedhee na biraa deemi. Kazaan isin dhaqee namuu si jaalata jedhaan. Maal biraan deemini ati maa hoolaadha? Ka biraan deemin jedhanii bira si hidhan. Namuu siin galu jedhaa haadha faatee maali? Hoolaa yoom jedhan. Akka inni gijjiba agartee warra kadhatee ittaloota bira dhageessu malee. Isin kadhanne malee. Kadhatee teekisiisaa ta'e agarsiisu haadha Faatee. Agarsiisa. Wallaahi jaabu lama. Gara qalqaaboo akkana waliin dhiibu agarta. Yoo ammayyiin hin hojjetiin annamaa miti. Warra kadhateedhaan osoo gaafas rabbiin kadhate waan baay'ee argata. Kasdaan bira fidaa tan taphattamaa hojjaa se'amu. Jaaladhee na keessaa ba'aa jiraatte tan taphattaba waliin naasoo himadhee riijekti ta'eef irraa deema malee qalbii qabbanooftuudhaan. Waan das nama jedha. Yoo jaaladhe jechuun wanta kan sodaadhu itti dhaqee itti himadhee yoo na diddanillee ofirraa diddaa kiyya fudhadhee ofirraa deema malee. Watakka. Haadha Faatee kee yeroo dhufnu nu keessummeessitanii amma. Maal goote? Haadha Faatee garuu akkamiin dandeettee akkana jiraachaa jirta jedhaa baran. Maali? Meeshuma kana waliin. Akka gaba gaba laalaree waan biraa maal godhas jabbar. Maali jette? Ana baanti magaalittii dhaalaa silaa waan biraa maal godha. Magaalaa laaluu barbaadde kun rakkoon qabu. Laala akkasii miti. Haadha faatee hima dandeette siin jedhe mucaan maal hima dandeette siin jedhe haadha faatee. Waan ofii tanaan jedhe naan gallee. Maal hima dandeette? Akkamitti akkaa siin jedha gaafadhu. Akkana jiraattanii siin jedhe. Eenyu wajji? Bareeduma kana wajjin. Rabbiin namatti kenne nama baachisuun dadhabu waan rabbi kenne lafti bu'aan dadhabduun dhageenye. Jabaa duubaan dubartii jabdu jira mammaa kan jedhu dhageenye. Kanaafuu dhiira dubartiin mana keessaa gadi jabeessite jechuudha. Malee hamma feetamee adama gizee yaaddu sangaa meeliyeena tokko gurgurattee gizee mana keessa galtee mana qabbanaa yaa qorraa kana jechuudha kan jireenya hin qabne kanatti oola seentu. Maal si fayyada miliyeenni sun? Argite? Kiisha duwwaa galtee gizee siin wal abbaa manaa koo abbaa Maammadii kiyya abbaa Kadiijaa kiyya
abbaa ebeluuti yaa welcome gisee isin siin jettu laal manni kun fagatti sirraati. Fuulleen agarre yaa. Kanaafuu amma ilaala isin hunduu ijoolleedha. Bilchaadha kaafuudha okay bilchaadha. Aile wallahi wasana saya bro into wallahi. Mana balu dura si baadan si. Ana mata No an ebelu yuun jenne amma isin sadiinuu jechuudha. Bilchaadha bultuunis maal akka qabdu laala dubartiis akkamitti akka horatan laala. Maali na fudhatan dubartii waa sadii hin horatanii sadii obsaan horatanii sadii gorsaan horatanii sadii obsaan horatan. Dhoosuullee danda'uu qabdan gorsuullee danda'uu qabdan obsuullee danda'uu qabdan argitee gaafa kana hin dandeenye kisaara waan ta'eef kanneen hundattuuyyuu nama danda'u ta'aati achi booda heeruma fuudha okay jarjarina fuudhee hiike maqaan jedhu gaarii miti waan ta'eef isin gorsaa jira amma akka haadha teessanii takka bakka keessan fuudhee hiikee heerumtee baatee ilmoo waliin jalaalixxee ulfaan biraalixxee osoo sanuun gan biraalixxee jecha jedhu gaarii miti waan ta'eef geettee gaafa haadha manaa qabattee haadha manaa tantee wajjin gatteette ati akka nama mindaa harkaa qabuuti mindaa mootummaadha. Saniif ishee. Murtu si lalat sab. Murtu si. Baada baadee dhabdee butan. Ejallisi akka firraa sin jedhee banaffasabat miidhoo jettee amaara sin jettee asirratti. Ani kanaaf ambar kanaaf haati faatee walaana tolte arsaabu. Wanni si murtu saaba si galee. Haati faatee hojjetee ambara yaan kabajitee tiktooki rabbara dheefonoo si wal. Gaafa si waa gorsitii. Nama bara akkatti baratti qabdaan amma ana video ki jalqaba wayit argitu waa wayiti na agarte miti ana faatee saahibii kana gaafa argitu video isaa jalqaba wayit argitu waa wayiti na agarte suuraa kana wayit argitu video isaa jalqaba wayit argitu waa wayiti na agarte naade waan sanii yaade haadha faatee gaafa jalqaba argu gorsaan arge Indo asirraa haara ijoollee jaartii jala yaasteedha. Yaa bar maaliif beektaa wanni kun laali an takkaayyuu dubartiidhaan illee heeruminaa jedhee illee hin beeku hin jaalatinaa illee jedhee hin beeku waan amma shamarran keenya irratti yeroo ammaa dalagamu kanneen gizee laaltanii jettan hangama kiyyaani dhiirumaayyuu assalaamu alaykum jechuun hinna sodaachisa. Waan amma dubartoota irratti dalagamaa jiru kana yoo argitanii jechuudha. Sanumaa kan yeroo tokko shamarran kennaan lola malee nu hunduu yooma yeroo kennaan heerumne irraa bareenna yooma abbaa manaa qabaanne irraa bareenna amma gizee laaltanii chiikii takka karaa gubbaatti dhuftan hey anchi hey jettanii dubbiftan dubartii abbaa manaa qabdu takka yoo itti dhuftan haadha ebelu akkam naga jirta jettanii mataa qaqqabattanii bira dabartan. Because maaf kabajitarree gatii jaartii namaa taatee kabajitan gatii nama jala jirtuuf kabajitanii jechuudha. Malee akkuma ta'an alarraatti fiisitee akka maraa taatee bira lufte san bira luftan lakkaaftee jechuudha. Kanaafuu bultii keessa jiraachuun kabajaadha heerumanii jiraachuun kabajaadha. Haa ta'u garuu akka nama yeroo ammaa zabanaawii kana ta'e malee jechuudha. Hambariin jaaladha osoo jettee nama tokko itti himatteeti maal jedhaa jira sila siin jedha yeroo durii jaalalli gatii qabdi. Amma jaaladha jennaan yoo caammaa qara 33 godhatu 6 godhata. Si jaaladhaati jennaani. Si jaaladhaati jennaan yoo mataan isaa yeroo gurraacha ka ta'e boora godhata. Jaalala keessa gallaan. Argitee? Fuula kana hidhii tolfata. Deebee harma tolfata. Si jaaladhaati jennaan jechuudha. Waa dubartiin maqaa jaalalaatti seenan adaa'an akkanaati jedha laal kiiloo meeqa dabala akkaataan inni godhatu laal akka irraa maganfatan ta'aa jechuudha waa jaalala waa maqaa itti dhoofnaan dubartiin illee waa namni tokko maqaa itti dhoofnaan bakka addunyaa isaaniirra isii malee akka namni hin jirree godhatti jechuudha akka waan namni hin jirree kanaafuu jaalalli hagana gatii dhabdi. Kan ya wallah. Bar gin koy hajed wa da fate
dubartiin no aaroo no kijibaa dhugaa taachuun beeku dubartiin oggaa ati jaalataa deemtuu si jibbaa deemtuun jedhan tokko dhugaadhaan maali reefinii wanti akka fedhanii. Dhiira kennatu faayidaa hin qabne. No akkasii hin jedhina wallaahi wallaahi. Arrabsi waan Akkamitti jedhi kaa dubartii takka gaafa jaalate asii bakkisee balloonaa tokko waan afuufaa tokko gizee afuuftee jette haga bokka'ee macarashaa irra ni dhooyaa beeki. Gaafa jaalate jala galee bakkisee samii saniin gahee achii buusu rakkoo. Gaafuma jaalatu suuta hin jaalatu. Ansi gaafa kun amma rakkin addunyaa mara jedha beekumsi hin oolan. Kanaafuu guyyaman nu jaalattan suuta nu jaaladha. Gaafa nu jibbitan dee suuta nu jibbitan nu illee miidhamnu isin illee miidhamnu. Adda lubbuu jedhee jalqabee ji'a 3 booda yookaan ji'a 2 booda hagasuun geettuu ji'a 2 booda hancii jedhaan. Gaafas akkamitti hancii naan jetteen bala. Lubbuu akka jetteen xumuruu qabdaa jechuudha. Ani bar ani jechuun wayii tokko na baaboo fiin saaboo tuyin akkasii jaalate saaba. Gati jaalladha saaba manni tuyinoodha saabii. No ani ammaa kibira illee dabarsine hin xiqqeessine illee likkima jaalladha garuu amma immoo tunii gammachuu. Dambaa ta'e bifu goone akka arbaadhe turaa maatiin kan addaatee biyya malee jira beekumaa taate. Afuufaa silaa afaanii afuufuu qaamfaan fidanamu. Naa waan ofii agoo ammiitiin jaabu. Akkasii suutuma nu jaaladha. Jecha qaallitti jedhuuf maali jedhu amma yoo keessan dabalee rakkoon qabu jechuudha waliin itti fuufuu danda'u. Innaa jaabu miitiin du'e qaba bannaati nama sa'aatii jireenya lama walakkatti gaa'isa wallaahi haadha faate wajjin akkan haasa'u dhufisii galee hin deebi'a malee akka wal Saayiboo maal jettu? Akka diimu. yaa wallaahi amma Saayiboo eessaa fiddee waan dhufeeti Saayiboo inshallah. Kunoo kana bar saayiboo. Bar Saayiboo malee waa takka jettu baraarraaf galee shahaadaa Saayiboo qabatu jirti. Ada waan ofii bannaati. Naa hin deebi'a wallaahi isinitti haa tolu bakka assalaamu alaikum. Alaabii Jabaa akka obboleessa kiyyaatti hedduu si jaaladha hedduu si kabajaa. wallaahi ani illee haadha faate. Abshir jabaadhu hojjetadhu kaayyoo kee biyya baateef hin dagate. Okay, thank you. Jaabu. Yes, bro. Taree La alayhi. Saayiboon lamaan haftanoo. jaabu Saayiboodha malee an Saayiboo miti hin beektama. Ati jaabu dura diimaan turre maal takkana si gubeesi? Ara billah alayk. Filtare osoo gaa deemu diimataan deemu. Hazamaa fi Saayiboo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi rakko wallahi rakko gudda. Ummata takka kobbeliin godha hundi keessa. Maal ta'e hedduu wantanii rakkatuun nun alda. Laa ilaaha illallah waggubate fakkaata walii bara. Haa? Jabu maal jette? Filtare yoo godhe nama gubate fakkaata. Eh? Filtare wayii asirraan argee ofirra kaa'ee nama gubate fakkaata malee. Filtari. Kana mucaan kunoo. Mucaan kun Kabade. Badee ture beeku. siriiwii immoo obboleessa Saayibooti. Ah? Obboleessa Saayibooti. Saayiboo miti. Asaayi moo malee?
jechuun obboleessa saahibooti isin jedhu. Ora jirta jira kobbeliin godha. Fakkaanna. Yaa xiqqoo. Nah, pada saat dengan 320 illee miti. Asudu. Asudu udah sih kali. Iya, asudu udah sih kali. Antuini miti. Imbe aku ni juga masukin gitu man. No, Wini osoo hin taane bar siriiwiniidha isin jedhee bara. Ya, sinjir Antriwini. Kalau Dewi, oke. Itu kan sigale. Benar sih, ada hati aku. Himat duka mali himat dari dapur nanti. Aku mati materi aja teh. Ya, bagus juga. Itu awal lagi yang kayak semua beresep sigale. Naa barreessiteertaa keessan Of course, wallahi billahi si beresep ya. maal waan maal jedhu Bakka si beresep jalan pilih mantan. Nanti. Si beresep jagaru, like sente yulah. yaa foon irraa hin qabnu na fakkaate saniif. Mata sekarang dia. Ya wallahi kasih. Allahumma. Waraan si alfatee agartee si alfatee jaalala ulaakin jiraami bakka hunda dhahatee waraan hin dadhabeeyyuu jira taa'u. Ila koo yaadha waan ofii ati gara UK kanaaf gara Awurooppaa kanaa guurtamoo jaalala akka biyya Arabaan diddaa sidha akkami? maa waa jaaladhee argite boo Maaliif